Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Hadallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isin deebikaa waa'ee fuula keessanii irratti hundaa'e jechuudha. Fuulli keenya gosa meeqa? Ani fuula akkamiiti qaba jettanii beekuu ni dandeessanii akkamaan isinitti himu kanarraa jechuudha. Fuula kanneen keessaa mootuyyuu kamtu buburii baay'isuu danda'a? Kamtu siruma buburii namarratti hin baasne isa jedhullee adda baasanii ni beeytan jechuudha. Ishi warri chaanaali kanaaf haarawaa taatan immoo baga nagaan dhuftanii koottaa seenaa isiniin jenne subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti nu dabalama. Akkasuma warri nu faana jirtan like share comment jalatti yaada keessan warri nu kennitan hundi keessanuu guddaa galatoomaan isiniin jedha jechuudha. Ishi viidiyoon kiyya akka har'aa waa'ee fuulatti isiniin jedhee jira. Fuula keenya dawaa tokko malee akka nu jala hin banne gochuu ni dandeenya jechuudha. Wantoota mana keessatti fayyadamnu irraa bilisa taanee kan bilisa ta'uu hin qabne maal gochuu akka hin qabnee fi akkasuma maal gochuu akka qabdan hundayyuu adda babaaseen isinitti hima jechuudha. Viidiyoo ammootiyyuu isinitti hin dheeressu. Gabaabseeti kanan ani isin biraan gahu jechuudha. Ishee akkuma isiniin jedhu har'aa gosoonni fuulaa nama gosa sadiitu jira. Isa tokkoffaa irratti kan oiliin itti baatu jira jechuudha. Oiliin yeroo itti baay'ate jedheenan isinitti himu tanaan durallee waa'ee kanaa isinii dabarsen ture. Ammallee gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan waa'ee fuula kanaa ani qorsa garagaraa fayyadamaa waan akkanaa kun fuula isinii tolchaa jedhee isin barsiisu jedheen ture. Maaliif fuulli namaa tokko miti. Kan anaa ta'u isinii ta'uu dhiisuu danda'a. Kan isinii ta'u immoo anaa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kan akka waan margitan yoo kan fayyadamtan ta'e fuula keessan kan uumaman jiru cirraashumaan ni balleessitan jechuudha. Maaliif ani adda kana isinii barsiisuuf yaade fuulli kiyyaa fuula akkamiiti jettee akka itti beektuu fi kanan ani gosoota fuulaa kana isinitti himu dhufe jechuudha. Ishii tokkoffaa irratti fuulli nama gosa sadiitu jira isiniin jedhee jira. Tokkoffaa irratti fuula oilii baatu jira jechuudha. Guutumaan guutuutti oilii kan ofirraa hin dhabne yeroo hunda qorrasaa ta'uu ho'asaa ta'uu yeroo hunda oilii kan irraa hin dhabamne. Fakkeenyaaf saamunumaan wajjin gootee sirriitti dhiqattee sa'aatii tokko sa'aatii lama booda deebisee kan oiliin uumamaan si keessa jiru jira jechuudha. Osoo waan akka kireemii wayiitu hin dibatin qibaatii homaatu hin dibatin kan fuulli kee oilii qabaatu jira jechuudha. Isa lammaffaa irratti ammoo kan funyaan jala akkas afaan kee akka ija jala bichaa funyaan kana jala kan oilii qabu jira gara kan gogaa ta'e kan inni yeroo hunda oilii ta'u jira. Sadaffaa irratti immoo gonguma fuulli kee gogaa ka ta'e oilii kan uumamaan hin qabne ni jira jechuudha. Yoo ati dibatiin alatti siruma fuulli kee kan oilii hin qabaanne jira jechuudha. Isiniin beeytanii fuulli kee akkam akka ta'e jettanii as keessaa kam akka ta'e beekuu ni dandeessan jechuudha. Kana yeroon isiniin jedhu fuulli kun fuula maal wantoota akkamii maal barbaada? Fuulli oilii kun maal yoo goone nurraa eegama? Yoo nu akkamitti qabanne buburii nurratti hin baane? Akkasuma lammaffaa irratti funyaan jala bichaa kan xiqqoo ishii oilii mul'atu san isa maal akkamii yoo fayyadamne fuulli keenya natsaa yookaan immoo qulqulluu nu ta'a. Akkasuma gogaanis waan addaa barbaada. Gogaa kana immoo yoo nu waan akkamii fayyadamne fuulli keenya nu jalaa hin banne xalaa garagaraa nurratti hin baasne akkasuma buburii nurratti hin baane akkasuma nu jalaa hin turre wanni jedhamu ni jira jechuudha. Wantoonni ani tanaan dura isinii barsiisus fuula irratti wantoota garagaraa hin fayyadaminaan isiniin jedhee jira. Sooshaal miidiyaa irratti ni barsiisanii sooshaal miidiyaa irratti kan barsiisan kana kun fuula kiyyaaf ta'a jettanii hin fayyadamina. Anis ammoo waa'ee fuulaa irratti isiniin barsiisu kana fayyadama kun fuulaaf gaariidha kun buburii balleessa kun xalaa balleessa jedhee wanni ani isinitti himu hin jiru. Sababni isaas wanni nama tokkoof ta'u nama tokkoof hin ta'u. Fakkeenyaaf wanni anaaf ta'u isiniif hin ta'u. Wanti isiniif ta'u immoo naaf hin ta'u. Gogaan namaa garaagara waan ta'eef jechuudha. Qaamni namaa garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo biraa irratti ammoo fuula kanniiniif maaltu akka barbaachisu qabadhee isinii deebi'a jechuudha. Hadda immoo fuulli kiyya fuula akkamii akka ta'e as keessatti adda ni baafattanii viidiyoo biraatiin walitti deebina.